Amerikaan dhufuu koo. Akkuma agartan kana Amerikaan dhufee gidduu kan ammoo Columbus Ohio jedhu. Jechi Ohio jedhu jecha afaan Oromoo O-I-O jedhurraa dhufe. Ayyoo tokkotu mucaa ishee waamnaan mucaan ishee O-I-O jedhee waame jedha. Achumaan O-I-O jedhanii moggaasan. Dur naannoo kanaa Oromootu jiraachaa ture jechuudha. Markaba Columbus iyyuu kan oofaa ture gurbaa Oromoo tokkodha jedha. Christopher Columbus gaafa biyya kana dhufu mana qote bulaa Oromootiin marqaa caccabsaaf cumboo nyaate baay'eetti mi'oomnaan deebi'ee hin galu jedhee dide jedha. Booda otuma taa'uu dubartii Oromoo maqaan ishee Bijigee Joobir jedhamtu jaallatee nan fuudha malee jedhe. Lakkii namichoo Oromoon aadaa safuu qaba. Akka aadaa Oromootti deemii jaarsummaa ergii jennaan deemee achuma nafe jedhan. Bijigduu Joobiris faranjiin koo arramoo boodhufa jettootu eegduu heeruma malee achumaan naannoo kana yaadannoo saatiif Kolomboos jettee moggaafte. Akkasitti shakkama. Shakkiidhuma garuu hin qulqulloofne. Bara kana keessa shakkiin qulqullaa'in odeessuudhaan waan meeqatu raawwatama seetan. Shakkiin mana meeqa diigeera. Waan hin qulqullaa'in odeessuun haadhoo gargar baaseera. Kaayyoo meeqa karaatti hambiseera. Jetteen tokkummaa keenya miidheera. Namni akka jettee jaallatu. Akka jetteen namatti mi'aawu. Otuu dhugaan namatti mi'aaye. Addunyaan kun akkas bakka gadheen taatu turte. Jettee baaltiin akka soogiddaatti mi'aawu. Dhugaan garuu hadhooftuudha. Ittuma didanii liqimsuu nama gaafata. Rabbii warra dhugaa dubbatee dhugaaf jiraatu waa godhuun dhaamsatu. Otuun gara kana hin dhufiin dura torban darbee Boostoniin ture. Dorgommii maraatoonii Booston daawwachuuf carraan argate. Dorgommiiwwan maraatoonii gurguddoo addunyaa irratti gaggeeffaman keessaa dorgommiin maraatoonii Booston isa tokkodha. Baran kutaa gadii baradhu atileetii ta'uuf hawween ture. Mana barnootaa irraa ba'ee hanga manaatti fiiga. Garuu warra miilaan deeman waliin qixuma mana geenya. Hooyya'uu hin dadhabne. Dhumarratti icciitiin atileetii beekamaa ta'uu maalidha jedheen nama gaafate. Atileetii beekamaa ta'uuf shoorbaa fi bassoo garbuu baay'ee dhuguu si barbaachisa naan jedhan. Kanatu guddateeree jedheen gola keessa naanna'ee daakuu garbuu simachuu jalqabe. Bishaanii fi ashabboodhaan bulbulees nan dhugu. Otuu guyyaa lama buliin garaa kaasaan taa'umsaa gaarii na dhugu. Amma mana fincaanitti marmaaruu taate jiruun koo. Marmaarsi naaf gamnaan boodarra kitaaba dubbisu fudhadhee mana fincaanii jala taa'uu eegale. Ergasii an atileetii ta'uuf iyyaan. Garuu atileetota baay'ee wajjin suura ka'e. Ohaayoon biyya saayinsistii beekamaa Neil Armstrong kan yeroo jalqabaaf jirra qubate sanaati. Isa malees saayinsistoota hawaa qoratan kan Ameerikaan qabdu keessaa 24 dhalattoota Ohaayo. Ohaayo jechuun biyya Wilbur Wright fi Orville Wright obbolaan lamaan warra yeroo jalqabaaf xiyyaara hojjetan sanaati. Otuu isaan xiyyaara hojjenne ta'e maal yaabbadheensi dhufee sin argasiisa. Garuu isinuu dura maal yaabbattanii hantuutu turtan. Silaa anis isinii soota biyyumatti. Silaa anis isinis biyyuma ciimna yoo nama. Ohaayoon biyya Thomas Edison nama yeroo jalqabaaf ampuulii hojjetee dukkana ibse sanaati. Addunyaa irratti tiraafik laayitii isa jalqabaa. Kaash reejistarii maashinii isa jalqabaa kan hojjete namoota Ohaayooti. LeBron James taphataan baaskeetboolii beekamaan nama Ohaayooti. Kate Williams komeediyaanii beekamaan nama Ohaayooti. Halle Berry fi Paul Newman aktaroonni bebbeekamoon Hollywood namoota Ohaayooti. Lataa kana yaaga walaleessaa beekamaan nama Ohaayooti. Ohaayoon biyya pirezidaantota jedhamtee beekamti. Pirezidaantota Ameerikaa bulchan keessaa torba Ohaayootti dhalatan. Ohaayoon waan hunda argatteetti akka kaadiree mootummaa biyya keenya. Biyya keenyatti waan hunda argachuu kan danda'u kaadiree mootummaa qofa. Kaadireen mootummaa
lubbuu namaa yoo barbaadde argachuu dandeessa. Waa'ee Ohaayoo keessaa kan naaf galuu dide dhimma boqqollooti. Simbiratti boqqolloon baay'ee jedhan. Boqqolloo baqattanii dhuftanii boqqolloo rabuu keessatti